baay'ee nutti miidhamtee jirtinna akka barataatti boorsaa baattee deemtee beektu duddattaan ala baattee deemte akka bira na teechisteeti mana barumsaa deemte gaafa achi deebisu immoo yoo ta'u ishiin taphachaa deemtu ana na baattee manatti galchite Qananii Daggafaa jedhamti baay'ee nutti cabdeerti isheedha inni mullee garuu namni qarshii hin dhabe iyyeecha ta'uu jibbaa maallaqa dhabuu jibbaa kanan isin jedha maallaqa dhabuu baay'ee ulfaata maallaqa hin dhabina Osoon simbariin dura foon kee gammachiistee ta'uu mala. Osoon simbariin dura dhiira waliin ciisuun siif aadaadha ta'uu mala. Osoon simbariin dura kabajni kee sirraa mulqameera ta'uu mala. Osoon simbariin dura waan goote hundumaaf gaabbiteetta ta'uu danda'a. Garuu gaabbinatii waan raawwatte duuba gaabbite har'aa milee kee cabsuu mala. Garuu osoo onneen kiyya na amana ta'ee maal na dhibe yeroo sanatti isheen beeku jedheen darban ture. Miidhaginni kee akkan kana hunda yaadu ana godhaniiruudha. Dhiirri tokko shamara tokko wajjin gaafa wal baru shamarreen wajjin wal bare suni kanaan dura seenaa biraa dabarsiteetti ta'uu danda'a. Seenaa ishee sanaanii gaafa wal baranii guyyaa biraa haasee ishee caqacaquun qabu. Kanaasumatti jala murtanii beekuu danda'u qabdu. Amma fakkeenyaaf nama tokko wajjin jiraachuudhaafati har'a nama sana wajjin wal bartee wanta inni kaleessa hojjetaa ture sin ilaallatu yoo dhuguma isa jaallattate jechuudha. Garuu dogongorri inni hojjete har'a deebi'ee si miidha taanaan nama sana wajjin jiraachuu dhiisuu qabda. Akkasitti ayyaada jechuudhaan. Dhiirarraa ammoo jaallachuumatu bareeda. Yoo jaallate immoo onnee qulqulluu jaallachuutu irraa bareeda. Onnee qulqulluudha yoo jaallate hojii isaa illee gattaa hojjetata. Sii galeera miti. Dhiira hiyyeessa argitee beekta miti. Namni baay'een hiyyeessan jedhamu dhiiraan hiyyeessan jedhamudha namni baay'een. Fayyaa qabaattee naan maalii qabaattee naanati hiyyeessa miti jedhama. Akkamitti yaaddu isin kan? Fakkeenyaaf yeroo baay'ee kan hiyyummaatti kufanii hafan namoota akkamii beektaa? Namoota walii gaffiigan. Jaalala duukaas hojii isaanis dhiisanii hojii kan biraa duukaas sii galeera miti. Karoora baafachuu dadhabuudhaan hojii tokkotti amananii hojjechuu dadhabuudhaan dhiirri baay'een hiyyummaatti kufee hafa. Waaqayyoon waa gargaaru hiyyeessas miti sooressas miti nuyi amma jiraachaa irra. Ani maaliidha namana amma dubartoonni baay'ee fi namoonni baay'ee gaafa of mootiveet gootu dhugaa keessa kee jiru osoo dubbatiin gaafuma namni si haa jaalatuuf ani qabeenya haa qabaatu baatu humallee haa qabaatu baatu fayyaa haa qabaatu jedhu namni kamuu nama akkanaan jaalatu sittaayimtu ana akka gootitti ani makiinaa furshan haa qabaatu miti fooqii haa qabaatu miti garuu ana jiraachisuu qaba ana jiraachisuu karaa irratti ba'ee kadhachuun qabu karaa irratti ba'ee ija namaa arguun qabu na jiraachisuu qaba na nyaachisuu qaba hojii tokko qabaachuu qaba malee fayyaa qabaate fayyaa isaa nyaadhaan hin ta'u kan of mootiveet godhu bar of isaanii amansiisaa jiru osoo hin barbaadin keessi isaanii dhugaan itti waan biraati garummoo akkasiin ta'u sirriidha waliin hojjannee guddachuu dandeenya hin guddanne garuu gaafa ani si bira dhufu maal qabdaati jaalala qofa qabda wanna ani jiraachistu wanna ani karaatti ba'ee kadhachuun qabu yookaan immoo erga si bira seenee booda maatii kiyyarraa deemee nyaata nyaachuun qabu wanni xiqqishullee akkuma inni jedhetti abbaa qabeenyaallee miti iyyeechallee miti jiraachaa jirra akkasoo ta'e nan dhufa jaalalli osoo jiru inni osoo hojiin qabaatiin karaa irratti taa'ee hoo dhagaa kan isu ta'e ani biraan galu jaalalli sun inaafa malee እና
nama barate ta'uu qaba. Nama baratee nama hojii hin qabu hojii mataa ofii qabu ta'uu qaba. Nama yoo hojii hin qabaannes nama hojjetu ta'uu qaba jecha. Hojii qabaachuu baate barumsi isaayyuu hojii dhaba. Ani PhD dhabuun danda'a. Jaarsi koo PhD dhabuun qabu. Namni barate kufeen kufu. Bakka yaadee nu magaa jechuudha. Ilmi dhiiraa immoo baratee intini hojii irraa bareedas. Namatti tolas. Maatiin keeyyuu kan qeebalan kan fudhatan yogguusan. Qabeenya haa qabaatu baatu. Inni akkanatti baratee waan akkanaa baratee hojjettuun nama baratee nama akkanaati jedhee si qeebala. Akkas ta'uu qaba. Amma boona kaatee harka qalleessa yoo taate harka qalleessa ta'uun qaaniidhaan jiru. Salphinaadhaan jiru. Garuu utuu fayyaa qabdu hojjechuu dhiistee yeroo kee gubdeennaan salphina qaaniidha. Kanaafuu hojjechuu qabdaadha. Fakkeenyaaf shamara tokko fuutee maatii isaanii biratti nama akkamii ta'uu qabdaadha? Nama hojjetee ishee san gargaaru ta'uu qabaachuu qaba. Isaan erga fuutee isaan irratti bahaa ta'uu hin qabdu isheen. Namni baay'een hin fuudha. Erga fuudhee booddee utuu hin hojjetiin utuu of hin danda'in gara sanatti seenaa. Yachi maatii isaa bira deemtee seenti. Waan akkasiitu jira. Walii galteen dhibaa deema. Haatiif intalli waliin gala yeroo baay'ee. Ani waan akkasiin jaalladhu. Fakkeenyaaf ani intala tokko fuudhee wajjin jiraachuu eegalee sababan jalqabuuf hin dandeenyeef maatii koo bira deemtee jiraatte maatii koo wajjin wal dhabdee gara goottachiis waan akkasii jira. Waan baay'eetu jira. Akkatti haasaantu nama rakkisa malee. Waan hawaasa keenya keessa jiruudha waan akkasii waan baay'ee nama jibbisiisuudha jechuudha. Kanaafuu yeroodhaan tafta fedhiidha wanti isheen jedhaartu. Barnoota kee taanaan barnoota keetti. Hojii kee taanaan hojii keetti. Yeroo kee hin gubinii. Waan ofii qabattee seenuu qabdi jaarsa ishee bira. Akkam? Hojii qabattee seenuu qabdi. Ijoolleen shamarranii persentiin 90 garuu hojii hin qaban. Ani garuu waan ofii koo qabadheen isa bira seenuu qaba. Wal kabajuutu dhufa erga sani. Gaafa akka tasaa wal loltu isa durii san kaasee sitti dubbata. Maal qabdaati maal qabattee na bira galtee siin jedha. Maali suuqii maa bishaanuma gurgurti suuqii keessa isheen. Hojiidha barinnis. Guyyaatti wanta qarshii tokkollee si argamsiisu taanaan hojiidha. Isayyuu qabaattee seenuu qabdi isa biratti. Ani kanan ishee gorsa. Kanaafuu dhiira bichaa miti jechuudha. Dhiirri qofii hojjechuu miti. Ijoolleen shamarraallee mana dhaabbachuuf gaafa deeman yaaduu qabuudha jalqaba. Amma hafeeka. Qabaachuu qabuudha. Qabeenya isaa argee namni dubartiin bira deemtu hafeeraa bara. Namni hunduu galmeessisee gala. Qabeenya ofii. Waa adda baatu kan kee qofa fuutee baata. Hin jiru. Walitti jechaadha wanta qaban hundaa'uun galmeessisiista yeroo ammoo gargar bahanitti qoodatanii. Kaalsii takkitti fuutee galtee kaalsii takkitti kee fuutee baata. Kanaaf qabaattee hoo galtu immoo gaafa wajjin guddattu immoo akkasuma. Gaafa walii farraman amma dargaggeessa dargaggeettiin tokko gaafa walii farraman qabeenyi hundi ni mallatta kan ishees kan isaas. Amma akkas ta'eera. Akka gargar ba'an beeku jechuudha. Akkas ta'e kaa laal dubartootutu ifa manaa godha balleechee kaamu. Abbaa qabeenyaa malee jedhan ka maal taare. Inni immoo waan itti xaaree argachuu qaba kaa. Ishiin waan takka osoo ittiin xaarii maaliif fudhattee deemti ishiin? Ani maal seeta karaa kanaan sirriidha jedhee yaada. Maaliif seeta? Namni tokko erga walitti dhufanii mana tokko keessa jiraataaranii qabeenya sammoo bulchuu walqixa qaban jechaadha. Amma wanta hubachuu qabdu. Gaafa waliin jiraatan bar qabeenya horan wayitu jira. Inni sun bar kan lamaan isaaniiti. Inni hojjate ishiin hojjate qabeenyi isaan waliin osoo jiraatan wanti dhufee sun kan lamaan isaaniiti. Garuu ishee dura qabeenya argate immoo kanuma maqaa isaa ta'uu qaba kan isaati bakka. Hiriirra bakka kun dhugaadha kan isaati. Ani akkasitti naman. Ishiinis irris akkanan goo seerris akkanan goo ture garuu dubartoonni immoo qabeenya laalanii namatti dhiyaachuu jalqaban dhiirota hiyyeecha jibbaa dhufan. Kanaaf hiyyeechas jibbitee kinoo abbaa qabeenyaa soo jaalatte kinooti ka. Amma ani seerrisaa garuu natti toleera. Amma jaalalaan ta'a.
Hojaalala ta'ummoo ati sin hojjetta ishinis sin hojjetti. Jiraata dirqama kee jiraata achi. Yeroo baay'ee kan ijoolleen shamarranii sooressa filatanii itti heerumu. Isa kana waliin somnu. Ijoolleen baay'ee shamarranii baay'een akkas miti. Nama qabeenya qabu nama na bulchuu danda'a jedhu qoosaa keessallee kan himatan jiru waan akkasii jechuudha. Utuu ofii isaaniitii waan tokko hojjetiin isaan bakka 12 xumuraniinnaan meekaappii sila jenne sana hojjetatanii jireenya dhuunfaa isaanii jiraachuu eegaluu bakka. Daandii wayiitti dhufuuf yaalu karaa eenyu karaa nama sanaa jechuudha. Ofii isaaniitii osoo of hin danda'in jechuudha. Namoota akkasii yeroo baay'ee maal ta'u sitti fakkaate? Isaanii waggaa 2 waggaa 1 booddee mucaa harkatti qabatu. Oolmaan isaanii mana keessa. Sii galeera miti? Oolmaan isaanii yeroo hundaa mana keessa. Waan akkasii irratti amma namni bakkeedhaa kan haasa'u ofii isaatii akkasii ishiin akkas mana keessa olti ijoollee ijin akkasii mana keessatti akkas taateetti maal. Anu waan an beekun haasa'a waan akkasii. Haati manaa yeroo hundaa mana keessa oltama ijoollee ijin namni inni hojii hojjetee gala maal. Bara jireenya isheetii guutuu utuu ijoollee guddistuutu maal taatu manuma sana keessatti hafti. Hin deeggartaati waan akkana. Hin deeggaru. Kana bara laali ishinis gaafa hojii qabaattee seentu innis gaafa hojii qabaatu hojii isaanii yaadu lamaan isaaniitu. Piraayisiidhaan gaafa walqixa taatee gara manaa galtu dirqama jiruu kana mo'achuudhaaf si lamaan hojjechuu qabdu. Maayidhaa kaameetti irratti Zinnaash Olaanee wanti dubbatte dubartiidhaaf baay'ee fayyada. Irri tokko akkamitti si mooksa jettee ilaali. Ati aduun akkas hin tuqne gara alaa baatee waan takka akka hojjanne manumatti si fida jedhaan. Acuucaa jiru kun acuuciidha bakka. Inni ishiidhaaf yaadeeti miti maaliif gabbaatidha. Ani kaameettirra akka isheetti nama baay'ee dhaga'ellee hin jiru baay'ee na fayyadeerra. Haasaa isheen achirratti haasofte haasaa baay'ee ijoollee dubartootaatiif keessumaa dhimma hojii irratti illee shamarranni ofitti amanamummaa isaan qaban irratti illee namni dhaggeeffate namni keenya immoo yeroo baay'ee haasaa ergaa qabu dhaggeeffatu yeroo isaa sooshaal miidiyaa kan biraa irratti fixa malee waan akkasiin dhaggeeffatu. Isa kanaafi ijoolleen dhiiraas boonaan fakkeenyaaf dubartii tokkoof wajjin gaa'ela ni dhaabbatta dirqama keedha kun hojjettee baatee galuu qabdi. Sirriidha. Maal seeta amma ilaalchi namni dura qabu dubartiin manatti daa'imman guddisuudha jedhee yaada. Kun ammoo ilaalcha dogongoraa ta'uu qabaata. Maaliif isheenis daa'ima guddisuu kan walii isaaniiti malee kan ishee qofaa ta'uu hin qabaatu. Waliin daa'ima san qaban waan ta'eef abbaanis mirga guddisuu qabaata. Isheenis ammoo mirga guddisuu qabaachuu qaba. Isheen yoo hojii fi kan deemtu ta'e inni ammoo yeroo sanitti hojii yoo hin qabaanne inni guddisuu daa'ima san kunuunsuu qabaata. Akkasuma isheenis. Kanaafuu hundi isaanii lamaan isaaniitu iyyuu hojii qabaatanii osoo daa'ima isaanii sanis waliin kunuunsanii baay'ee irra filatamaadha. Bareeda akkas. Atis guddachaa deemta malee xiqqaachaa hin deemtu. Ayyuun fakkeenyaaf mana keessatti abbaan manaa tokko gaafa inni alaa dhufu ganama ba'aa hojii isaa olee dhufa gara manaatti gala. Namni baay'een hin jaallatu kan itti fiidee kootii isaa irraa fuutee maal gootu barbaada. Dhiirri baay'ee waan akkasiin jaallatuun. Dhiirri baay'een immoo gaafa alaa dhufu maqaa ishee waamaa dhufan iddoo isheen jirtu bira deemee dhaqee ammatee dhungata. Ati akkam amma argitee jiraattee seet lij maal jedha amantii musliimoota. Haati manaa abbaa warraa ishiitiif babbareeddee haa bareeddu jedha. Gaafa inni alaa galu wanta alatti hin uffanneef maa qunxaan ta'an maali qullaa isheen ta'an isa waan ta'eef isaaf akka feeti taate yoo eegdee bareeda. Anam abbaa manaa koo yoo eegu wanta alarraa goorraa adda godheen isa eega. Maaliif uffata alatti uffatamu babbareedeen eeguun isaa manatti
maaf gaafa alatti ba'u qofa uffata akkasii uffadha shiitii uffadhaan isaan eegu abbaa manaa koo maaliif gaafa alaa ol galu gammachuu argachuu qaba even hojii isaan gafiitu taarifatee na bira ufuu qaba ana argachuudhaaf arifachuu qaba mana isaa jaalachuu akka danda'u gootee dubartiin uumamaan abshaala waan taateef akka mana isaa jaalatu akka mana isaa hin nuffine gochuu qabdi. Ugaa waa dubartoota musliimaa argitee jiraate manatti babbareedu. Bakkeerra jechuudha. Bakkeerra manatti babbareedanii jaarsa isaa eegu. Buna danfisanii maal gaanii saarimoonii godhanii kana diddibatanii kafana isaanii jijjiirratanii eeguun innis immoo gaafa alaa galu baay'ee gammadee ishee argachuudhaaf. Ayyuun jechuudha. Dhiirri gaafa ol galu dhufee ol galee fakkeenyaaf ni seena dhufee itti fiiddeetti kootii isaarraa baastamoo isatu filannoo keessii ta'amoo inni duubaa kaasee si waa maal lafate jirtu yookiin hojii hojjetaa jirte ta'uu danda'a yookiin taa'arte ta'uu danda'a minaamin akka inni dhufee si bira ga'ee si hammatee bakka oolmaa isaa sitti barbaadamu ati itti fiiddeetti kootii irraa baasetu sitti tola. Hoo inni seenu hojii koo fixachuu qaba. Tole. Hojii koo fixadhee kushinaadhaan maaliin godhama? Isa shunkurtii kiyya san babbaasee urgaa gaarii uffata qabu uffadhee hoo inni seenu akkuma kootii isaa akkuma naan jettis kootii isaa irraa baasa malee dhufee ayyoo eesnesh kushinaanas jedhee na barbaadee akka na barbaadee dhufuun barbaadu. Qophooftee eegdaa jechuudha. Yeroo hundumaa dubartii abbaa manaa isheetiif qophooftuudha jechuudha. Mana keessa gaarii gootee qabattaa jechuudha. Waaqayyo nama akkasii nuuf haa kennuuti kun. Atoo dubartii akkamii filatta? Boonaan fakkeenyaaf bakkee ooltee hojiidhaa dhuftaan dadhabdee dhufte ta'uu danda'a. Gaafa ta'e dhuftuu isheen qaqqooftee mana keessa teessee seeddii taanaan akkam gootu. No akkasii miti maal seeta? Maybe wanta tokko fi dadhabuu dandeessi sunis hubatamuu fi qabaata. Yookiin ammoo hojii hojjettee hojiin sun kan ishee dadhabsiisu ta'e dadhabdee ciistee na eeguu dandeessi. Kanaafuu hubachuu qabaata yeroo sani yeroo wanta isheen irra turte san hubachuuf hin barbaachisaadha. Yeroo hundaayyuu garuu amma hin jiraamtire yeroo tokko dadhabbiinis namatti dhagame yookiin dhukkubbiin namatti dhagame ciisanii yookiin dadhabdee ta'uu dandeessi. Yeroo hunda yoo akkas taatu taate nama uffisiisa. Inni uffitaa jechuudha. Baay'ee. Bismillaahi. Kanas hin jaa dubartiin abshaala ta'uu qabdi. Inni uffisa osoo hin taane immoo waan boonaan jedhe irratti fuuteetta erga fuutee kan keedha balleessites maal gooteessitu gorsitee. Gorsuu qabaata dirqama gorsuu qabaata hayi akkanaa miti haalli kun sin baasuudha. Haalli kun ani immoo sin mormoo sitti. Ani ayyuun dubartii tokko fuudhee wajjin mana keessa jiraachaa jira taanaan yoo isheen asitti dogoggortee itti himuun qabaan. Boris yoo isheen dogoggortee itti himuun qabaan. Iftaanis yoo isheen dogoggortee itti himuun qabaan. Namni kuni inuma sirrata dhumarratti. Sirrata minni wanni sirraa hin garuu immoo ati sababa isheen akkas gooteef hin uffita taanaan fiilingii kan biraatti agarsiisaa deemta taanaan sii galeera miti yookaan si sodaachaa deemuu dandeessi yookaan miirri biraa keessa isheetti uumamaa deemuu danda'a. Ati waan sana barsiisuu hin qabduun akka isheen dogoggorte sana itti agarsiisuu hin qabduun bukkee qabdee itti himuu qabda haadha manaa keeti waan ta'eef immoo namna mala garaa garaa qaba namni dafee yaaru jira namni immoo dafee waan biraa keessa galus jira ta'uu danda'a haasaa humnaa walitti haasa'uu dandeessu hin beekamu garuu immoo wal jaallattu taanaan waan hunda isaa odeessanii akkasitti kana sirreessi ijaaf ijatti walitti himuu qabdu jechuudha nama wal jaallatu taanaan wal dhageessaa wanta sirratu hin sirrata. Inni uffita taanaan garuu namni sun karaa qabateera jechuudha. Innumaayyuu itti abaasaa deema fa'a. Beektaamte yoo dirqamaan wanta tokko sirreessuu hin dandeessu. Amalumaanii wanta sirraa'uu qabaatu taanaan sirreessu. Kun ammoo dogoggortees ta'uu danda'a. Bifuma gammachuuti wanti kun hin ta'u kana sirreessuu qabaata. Walitti himuudha maaliifi walii keessa wal beekta waan ta'eef amala ishees maal akka jaalattu yeroo ati maal akka dubbatte isheen aaruu dandeessu wanta ishee aarsullee dubbatte yoo dubbatte isheen hin beekti waan ta'eef ati nuun beekta waan ta'eef
Kanaafuu walitti himtanii waliif dhaga'uu qabaataa jechaadha. Malee nuffuu jechi jettu jiraachuu hin qabdu. Maaliif beektaa? Mana kee erga dhuftee jireenya keetti erga seente waanuma barbaade yoo ta'e jechuudha. Boonaan dhaloota isaarraa kee haga guyyaa irraatti jijjiiramuudhaaf waa meeqa hojjetee jijjiirameera miti. Itti rakkattee jijjiiruu qabda nama sana. Sii galeera miti. Ekkoo jireenyi lama hin jiru bakka. Sii galeera miti. Nama sana sirreessuu danda'uma qabda. Jalqabumaayyuu maal jedha seeta yeroo hundaa yoo deddeebi'ee kan kaasu nama tokko gaa'ilaaf siif ta'a taanaaniin jalqabuma aarsaa kafaluufii qabaatta. Gaa'ila erga dhaabbattee booda ammoo wanti walitti bu'iinsaa maal wanti walitti bu'uu dandeessa beektaa miilliif miillillee wal sakaala jedhamaa mire. Isa walitti bu'iinsa keessanillee raasaa ba'uu hin qabaatu. Manuma keessatti ani dogongore taanaan dogongoreera bakka dhiifama. Miira keessa galeetti ta'uu danda'a. Dhiifama gaafachuu. Isheen hin dogongorte yoo ta'e ammoo meebii waan kana sirreessuudha. Akkasitti oolu. Garuu gaa'ila diiguu jechuun hin ulfaata. Ayyuun daftee aarta? Ani duraan dafee naaru ture garuu amma irratti dafee aaru jalqabe. Garuu nama guddaa ta'a dhufte. Saniifi ammallee taanaan immoo dafee aaree dafee narraafadha daqiiqaa lama nagaa. Garaa qulqulluu qabda jechuudha. Yeroo baay'ee namni dafee aaree waan sana keessaa dafee bahu nama garaa qulqulluu qabudha. Onnee qulqulluu qaba. Namallee garaadhaa waan qabneedha jedhanii yaadu. Daqiiqaa lama nagaa aaruudhaafan. Wanta sana narraafadha aareellee waan fiduu waan hin qabneef hoo ta'in ta'uu baatiin ta'u. Kanaafuu nama in aarta daftee aarta garuu. Dafeen man dammoo dagadhamisas. Akkas taanaan wanti yeroo baay'ee ani kanarratti obsan qabaadhu jettu keessaati. Yookiin ammoo namni tokko si beellameetini sa'aatii dheeraa si tursiisuu danda'a. Yookiin ammoo si jalaa hafuu danda'a. Wanti ati obsa kanarratti obsan qabu wanti kun obsan qabaadha. Obsana fixachiisa jettu keessa. Akkuma sitti miti nama abshaalanitti ta'uun jaaladhu. Ani isaanii wanti hunda guddaan kiyya. Abshaalummaan fi gaarummaan gargar. Hoomaan beektu jedhanii nama oogsuuf yaalu. Ija argaasaa osoo arguu baadhe. Akka lammatayyuu araaramnee dhiifamayyuu osoo hin jedhe akka duraanii keessi goosiif banaa miti. Baay'ee na jibbisa. Osoo si arguu baadheeyyuu. Har'as akkasumatti yaadda? Ammas har'as akkasuma hin jeen yaada. Balleessaa barbaade nama biratti balleessuu dandeecha garuu abshaala natti hin ta'e. Nama oogsin. Isan jibba bakka. Balleessaa biraa balleessi. Dhugaa Rabbi. Namni baay'een fakkeenyaaf dhimma hojii faarratti jechuudha yeroo baay'ee wanti namarraa na jibbisiisu anaani hojii namni baay'een hojii yoo waliin hojjettatee nama wajjin boonaan kan isaa hojjettatee xumureennaan kan keerraa dantaan qabu. An waan akkasii jireenya keessatti baay'ee jibbaan. Hojiin hojjetta taanaan wal gargaartee hojjetaa taanaan wal gargaartee hojjechuu. Keessumaa hiriyoota gidduutti waan akkasiin baay'ata. Waan akkasii kana gama dhuunfaa kootiitiin baay'een jibba. Erga ofii keetii hojjetattee si gargaaree erga hojjedhe naanna gargaartee hojjechuu qabda. Ishee gargaartee hojjechuu qabda. Akkasitti yaada abshaala walitti ta'uun gaarummaa hin qabu jechuudha. Darbee immoo ayyaantuuni wanti itti baay'ee jaallattu. Nyaati itti baay'ee jaallattu. Foon dheedhii. Foon dheedhii. Namni baay'ee na namanu. Ani mana keessaa tokkoffaadha. Foon dheedhiitti jechuudha. Dhugaa argee darbuu hin danda'u. Anillee Nama ulfaa fidanii gaafa hunda. Dhugaa torbeetti osoo nyaatiin on darbee baay'ee tokkoon cinqama. Dhugaatii keessaa. Farsoo. Dhugaatii biraan dhuguun jaalladhu. Farsoo. Makkanatti xamaxamtee kana bakka shubbisaatti barte malee garuu miti
duraan illee boqojjii ta'eeti amma ndawum dhiisaa dhufeera farsoo inuman dhiisee yoomu garuu mana keessa harmee tiyya iyyuu osoo gaafattee harmeen tiyya farsoon jaalattu namni biraa farsoon jaalatu ani garuu farsoo baay'een jaaladha duraan illee foon dheedhii nyaadhee farsoo dhuguun qaba namni biiraa dhugaa dubartiin ndawum wayinii dhugdiin hin jaaladhu biiraallee hin jaaladhu maxaxxii biraa suusii takkitti hin qaban waan uumama ta'edha jechuudha kan itti jaallattu meekaappiin dibattu ayyuun meekaappiin dibattu dhugaatii kan biraan dhugdu farsoo dhugdi foon dheedhii nyaatti farsoo dhugdi nyaata gosa kan biraa wanta foon qabu hunda nan jaaladha anam malaal namni na taqayyama malee ani shiroo jechuudha guyyaatti al tokkoo nyaadhe irra deebi'uun barbaadu isayyuu nan nyaadha mana keenyatti foon gaafa hundaa jiraa miti bara amma nan nyaadha garuu nyaata biraa goommana dinnicha maal nan nyaadha atakilti malee mana keenyatti foon jiraa miti moo kanumaan illee na arrabsaa garuu shiroo amma guyyaatti iyyuu ho'aa taate akkuma baateen sa'aatii laaqanaa irratti nan nyaadha galgala deebi'ee isa nyaadhee taanaan beelaan rafa malee hin nyaadhu. Geeddaramuu qaba jechuudha. Waan ganama nyaatti guyyaa nyaatti waan guyyaa nyaatti galgala nyaatti tun amala waan biraa nan nyaadha. Shiroo garuu irra deebi'ee nyaachuun barbaadu. Obboleettii boona. Innis akkasuma. Animmaa shiroon jaaladha. Nyaata baay'ee filatta. Nyaatan filadha. Maaliif nyaata filadhee nyaachuus qaba gaa? Akkas ta'uu qaba. Akkasitti tolu filadhee nyaattu. Malee nyaatuma argee yoo nyaatte ammoo boodas rakkoodha. Si dhukkubsuu danda'a waan ta'eef ani ammoo amala garaa koo waan beekuuf nyaata filadhee nyaachuu qaba. Waan na dhukkubu yoo nyaatuma akka argee yoo nyaadhe akka na dhukkubu waan beekuuf nyaatas ammoo filadhee nyaadhaa jechaadha. Kanaafuu nyaanni yeroo hundaayyuu an jaaladhu nyaata fuduraa osoo ta'e natti tola. Fuduraaf kuduraa jechuudha. Nyaanni an baay'ee jibbu garuu nyaata aadaa. Kam? Hundumaa. Sababni isaatis dhadhaa waan hin qabuuf dhadhaan jaaladha. Aannanis hin jaaladhu. Maal nyaattare? Adda nu baasi. Oromoodhaa minni. Maqaa nu waamtaa akka turba. Nayyaa. Oromoon aannan ol dhugiin dhadhaan nyaatiin. Kanaaf shiroo jibbina baay'ee. Shiroo sin jibba. Amma fakkeenyaaf iddoo cidhaa yoo dhatte iddoo garaagaraa yoo dhatte akkamittidha kan nyaachuu dandeessu? Hin fayyadamu. Foon qofa hin fayyadamu. Foonumaayyuu erga guddadhee asitti baradhe malee foonumaayyuu nyaadhu ture. Amma qalliin isaa nu galeera. An dhaloota kootiin wanti hin jibbu yoo jiraate isayyuu mana keenyaa bahee nyaadhe waxii kiikii. Akkasuma waxii kiikii jechuudha foolii isaa dhaga'uun jaalladhu. Ati farsoo jaallattaa? Farsoo hin jaalladhu. Biiraas hin dhugu. Cimaadha akkas ta'e dhugaatii hundaa jibbuun gee shaggaadha. Inni kan biraa immoo wanta baay'ee jaalladhu keessaa natti kolfaartu maaltu sin kolfisiise? Maaliifidha kan kolfitan? Dubbadhu waatu jira. Farsoon dhugu biiraan dhugu juusii abukaadoo. Jaalattaa? Abukaadoo? Abukaadoo nan jaalladha. Isa sin piizaa jaallatu namooti baay'een. Piizaa naaman jaallatu an garuu yoo nyaadhe garaa konna dhukkuba. Ani bargara. Jaallatta? Baay'een jaalladha. Foon sababa qabu beeka. Gaaffiin kan biraa gaaffii yeroo kamuu gaafannuudha jechuudha. Dhimma walitti dhufeenya gidduu dheengaddaa asomnee turre dammee wajjin jechuudha. Interviyuu dammeen goote irratti namni baay'ee yaada garaa garaa kenneera. TikTok irratti irree amma Facebook irratti baasanii fe'utti illee jechuudha. Yaada isheen dubbatte sana irratti jechuudha. Isheen kan dubbattee turte
wayii dhimma kadhannaa irratti. Har'a immoo ayyaantuuni har'a gaafa mana isheedhaa baatee dhufte galateeffatteetti. Ani bartee akkasillee hin qabu. Dhugaa dubbachuudhaaf namni kamuu galateeffatee ba'uu qaba. Buluu isaatiin, jiraachuu isaatiin, nyaachuu isaatiin galateeffatee ba'uu qaba. Dhugaa dubbachuudhaaf ani bartee akkasii hin qabu. Namni baay'een hoora akkannuudha. Wanta akkasii gochuudhaaf kan deemu. Hoo waa dhabne harkatti hoo waa dhabne yaa Rabbi koo maaf akkana ta'e jennee hunduu amantii isaa bira deemee kakkadhata. Ani garuu gaafa hundaa deelii bartee akkasii osoo qabaadhe natti tola, garuu bartee akkasii hin qabu. Osoo ta'e bareeda. Osoo hin qabaadhe illee immoo nama carroomtuudha. Garuu immoo ani bartee akkasii hin qabu. Ganama kee yaa Rabbi koo galatoomi. Al takka. Garuu dirqama. Dirqama. Ilma namaatiif dirqama. Jiraachuu keetiin hadha jiraattee boru arguu keetiin galateeffachuu qabda. Natu dogongore malee akkas ta'uu qaba akka seeraatti. Kana booddee ayyuun baatee galuu isheedhaaf, raftee ka'uu isheedhaaf, waan hojjettu keessatti galateeffachuudhaaf kana booddee akkam? Kanaan dura amala akkasii hin qabu jettetta. Kana booddee akkam? Ammaa booda hin ta'as nan godhas. Dirqama galateeffachuun maaliif sitti fakkaate? Namni gaafa rakkatu duwwaa galateeffachuu hin qabu, kadhachuu hin qabu. Utuu fayyaa qabdu kadhachuu qabda. Waan barbaaddee wajjin haasa'uu danda'uu qabda jechuudha. Ani gaafi natti uuma gaaf tokko. Gaaf amma nu akkanatti teenyeeyyuu haasofnu amma irratti nama mana yaalaa jiru, nama karaarra jiru osoo argitee nama harka waan akka hin qabne kanatu qarshii tokkotti kennatu. Rabbi si haa kennu sin jedha. Rabbi galateeffata. Nu garuu osoo dhugnu, osoo nyaannu hin galateeffannu. Kanaafan sin jedhe ani baay'een koo guutuu miti ani hirruudha. Hirriin akka kanammoo Rabbi naa guutu. Rabbi galateeffachuudhaafis naa gahu. Si qofaa miti namni hundinuyyuu hirruudha. Garuu yeroo wantuma hundattuu yeroo waaqa isaa galateeffate irra bareeda jedha. Maaliifi waaqa isaanii wajjinis hariiroo kan uumatan yeroo kadhannaa qabaatan walitti dhiyaatu jechuudha. Yeroo akkanumatti callistee yookaan ba'aa galtu yoo ta'e hariiroon waaqa wajjin qabduyyuu xiqqoo warra kadhatu santu irra dhiyaata. Kanaaf kadhannaan nama kamiifuyyuu barbaachisaadha. Importantidha. Indeet waa akkana teechaa softu bara achumaan hafuu dandeessaa bara. Rabbi galateeffachuu qabda. Ayyuun waan kadhattee amala isaan qabu jetteetta. Garuu waan dhabde hin qabdu. Fayyaa guutuu qabda. Maatii nagaa qaban qabda. Waan dhabde hin qabdu. Garuu immoo wanti galateeffattee yookiin yaaddee argatte hin jiraa kanatti jettu maaloodha? Akkuma isin jedhetti harmeentu rakkoodhaan nu guddiste. Rakkoo san keessa dabarree immoo amma nu geenyeefi jirra. Ani gaafa harmeen koo baay'ee kuusadhu gara amantaa kootiin deemee kakkadhadhu. Amma immoo ani umriin koo akkuma isinitti himetti wanta umrii kootiin gochuun hin dandeenye namni biraan hin dandeenye san godheera. Fakkeenyaaf akka harmeen too anaaf ani harmeen koo nan barsiistu. Harmeen koo nan barsiistu. Anaaf baajata takka illee hin baastu amma irratti duraan naa baastee jirti. Ijoolleen hunduu ga'aniifi jiru. Ani immoo umrii koo ala baay'een daddafa. Waan hunda keessa dafii seenuun barbaada. Hojii keessa seenuun barbaada. Amma akkuma beektan yuutuubiin hojjedha. Yuutuubii kiyyarra saniin immoo wanta gashuun qaba. Amma irratti harmeen wanna qarqaartuun qabdu. Waa'ee kiyyallee wanna yaaddeessuun qabu. Seenii galuu koo qofa nagaa ta'uu koo qofa barbaadde malee isheedhaaf kana gochuun qabanaan hin jettu. Amma teessee qabbana ishii mana ishii jala gaaddisa ishii jala teessee Rabbi ishii galateeffataa jiraatti jechuudha. Nu geenyeefi jirra.
Haga umrii kanatti harmeen kee si gargaartee jirti. Abbas haadhas taatee si guddistee jirti. Amma ammoo gargaarsa situ gargaaruu qaba malee isheen ammoo si gargaaruu hin qabaattu. Kanaafuyyuu baay'istee gargaaruu qabaattaa jechaadha. Harmee tiyya baay'ee gargaaruun qaba. Akka rabbi jedhetti immoo hojii wallee nan bana hin nan taasisa. Yaada maal qabda? Hojii akkamii hojjechuuf yaada qabda? Kana booddee akka ilaaltutti harmeen kiyya kana booddee teessee nyaachuu qabdi. Gargaaruun qabaa. Umuriima kanarrattu kana booddee gargaaruun qaba ofii koo dandeedha kan itti jechaa jirtu. Hojii akkamii jalqabuudha kan itti yaaddu? Amma dhiifama naa godhaatu wanti sun erga ta'ee booda osoo haasa'e natti tola. Deemaan jira isa banuudhaaf deemaan jira. Garuu erga xumuramee booda immoo asuma irratti deebi'ee mana koo dhuftanii intarviyu na gootu. Sarpiraayiziidha jechuudha. Sarpiraayiziidha. Manni hojiin jennan jalqaba jetteetta. Hojii jalqabdu isaanus gamanuma waadaa sii galla. Achitti illee hojii kee dhufnee ni ilaalla. Waan tokko tokkoon hojjenna. As dhuftees akka kanatti naasofta. Dookimeentarii jedhi bakka. Akkasuma taasisa. Hojii hojjechuu karoora qabda malee maal akka hojjettu ammoo pilaan hin goone waan ta'eef. Pilaan godhee xumureera. Maal akka hojjettu wanta hundaayu. Wanta hundaa xumureera. Pilaanii malee immoo hojjechuu hin dandeessu. Pilaanii sanitti baateet piraayisii hammam hangasii barbaachisu beektee hojjettee waan san irratti buustu waan ta'eef garuu immoo wanti hunduu erga xumuramee booda namni arguu qaba. Meebii gidduutti wanta tokko feel gochuu danda'a waan ta'eef erga xumuramee booda haasa'uu wayya. Kanaafuu sarpiraayiziidha jechuudha. Innaa guyyaa sana wal argina. Inni kan biraan wanti kaasuu barbaannu gamanumaan jechuudha. Dhimma walitti dhufeenya irratti jechuudha. Dhiirri tokko dhiira akkamii ta'uu qaba? Walitti dhufeenya akkamitti? Dhiirri dhiira akkamii ta'uu qaba? Dhiirrumti jechuudha. Dhiirri akkamitti qabatee argamuu qaba? Qabatee argamuu qaba. Namni kamuu qabatee argamuu qaba. Hojjetee qabatee argamuu qaba. Kuni bara waggaa 40tti kana kan fide maali? Haati 40tti fide wanta sana. Qabatee argamuu qaba. Hojii kamuu hojjetee taanaan qabatee argamuu qaba. Anaaf jechuudha. Gizoo magganyatti jedhu warroonni sun. Dhiifama amma iddoo kanatti dhiifama afaan irraa si fuudhe maaliifi namni baay'een akkamitti yaada sitti fakkaata? Erga gaa'ela dhaabbannee booda wanta dhufuudha. Qabeenyi erga gaa'ela dhaabbannee booda wanta dhufuudha. Jedhanii namoonni amananiis waan jiraniifi namoota akkasiitiin maal jettaan? Ergaa maal qabdaaf? Erga gaa'ela dura maal gochaa turan? Goofara eenyu filaa turan? Qabeenyiin dhufne sun maal isa dura maal gochaa turan? Ergas immoo jechaa dhufa. Hojjechuu qabuudha jechuudha isa dura. Isa durallee hojjechuu qabu, isa boodallee hojjechuu qabu. Kan gaa'elaa qabeenya kan biraati, isa durallee qabeenya biraati. Kana malee isa dura taa'anii maal gochaa turan? Kan akkana taa'anii erga fuudhee booda kan hojjedhe kana nan fidaan basanitti laayifii koo jiraachuun qaba, fataa jechuun qaba. Nama akkanaa baay'ee na dhiba dhugaa rabbi. Umriin koo ganaadha. Maaltu na jinqee? Silaa maatiin hin jira. Ganaadha umriin koo suuta jeen hojii koo hojjetadha. Hin ta'u akkas. Waggaa 10 dubartiidhaaf waggaan 15 guddaadha baay'ee baatee hojjechuu qabdi. Dhiirri immoo isaa gadillee hojjeta. Maaf nu hojjettu? Hojjechuu qabda. Kanaaf qabatanii argamuun anaaf waan guddaadha. Nama kamiifuu dubartii qofaaf dhiira qofaaf osoo hin ta'in dubartiinis qabattee argamuu qabdi. Yeroo san namni si gabaja, yeroo san si jaalata. Waan qabaatiin hin qabdu namni si jibba. Inni kan biraan kanuma taansine gaaffii gaafatamuu qabudha waan ta'eef buleettiin keenya sidhiin gada deebisteetti atis ni deebistaa. Namoonni barumsa irraa argachuu danda'u inni waan yaadneedha. Gaa'ela keessatti wal fuudhanii erga mana dhaabanii booddee dhiirarraa wanti baay'ee fokkisaan maal? Waan naannoo kee irratti argitu ati waan naannoo keetti argitu waan hawaasa keessa jiru dhiirarraa wanta hin fokkisa dhiirarraa hin bareedu wanta jettu erga mana dhaabbatee booddee.
maal seete anaaf gaafa rileeshipii keessa jiran gaafa osoo wal fuudhin baay'ee ishee kunuunsa baay'ee ishee jaalata. Erga mana seentee booda jaalalli sun maaliif hir'isaadha? Akka duraanii miti. Even yeroo rileeshipii keessa gaafa jiran maal haasa'u? Bilbilayyuu jalaa daqiiqaan turuu kaasu. Amma garuu isheen mana hoteechis isaaf bilbiltu yookaan 3-4 bilbiltee jalaa kaasa. Ani isa kanaan na jibbisiisa. Yeroo duraa kana kunuunsu osoo mana kunuunsee maal rakkoo qaba? Kanaafuu erguma jaalalatu keessa turanis erga mana dhaabatanis jaalalli hin jijjiiramu yeroo kamiyyuu hin jijjiiramu waan ta'eef haaluma dura tureen itti fufuu qabaadha. Akkasitti yaadaman. Tole kan dhiiraa agana jenne irra shamara fakkeenyaaf ijoolleen shamaraa baay'een isaanii gaa'elatti seenuu malee gaa'ela booda waan jiru hin beekan. Atillee akkasuma ta'uu dandeessa namni baay'ee akkasuma ta'uu danda'a garuu hawaasa keessatti guddanne keessatti shamarri tokko gaafa heerumtee abbaa manaa ishee wajjin jiraachuu eegaltu. Inni sadarkaa biraadha. Garuu immoo shamarri tokko hawaasa keessatti maatii ishee biratti shamara akkamii yoo taatedha kan hawaasi ishee jaallachuu danda'u kan namoonni illee intala abaluudha jedhanii jajuu ishee danda'an dubartii akkamii yoo taatedha. Abbaa manaa gaarii argachuuf illee murteessaadha kunillee. Fakkeenyaaf namni tokko amala kee ilaalee jira miti waan tokko ilaalee namni namarraa fagaatu akkas namni ni jira. Waan akkasii kana shamarri akkuma kan dhiiraa ammaa shamarri shamara akkamii ta'uu qabdi? Shamarri kaayyoo isheetiif jiraachuu qabdi. Namni kaayyoo isaaf jiraatu kamiyyuu hin jaalata. Kaayyoo gaarii. Hoo kaayyoo gaarii qabaattee si jaalata namni. Kaayyoon geessuun bakka guddaa waan si geessisuuf. Kaayyoo keetiif halkaniif guyyaa osoo hin jenne waxaarte akka barbaadde geechuu dubartiinis. Akka aadaatti immoo fudhatte dubartii manaan baane maal jedhama. Amma irratti garuu manaa baatee waan wayii qabaachuu qabdi. Hojiidhaan cimtuu ta'uu qabdi. Manashis, haalashis, hojiishis, manashis maanaaj gochuu danda'uu qabdi. Dubartii akkanaatu dubartiidha. Cimtuu kan jedhamu. Mee ilaali hojii baatee hojjattee ilmaan qabdi, abbaa manaa qabdi, manattis wanta hojjechuu qabdi. Ganamaan kaatee manatti waa dalagdee alatti immoo hojii biraatu eeggata. Isas xummurtee immoo ijoollee ishee kunuunsitee hoo akkas goote wanta hundaa seeraan hoo deemsistee ishiin cimtuudha. Hin jaalatamti. Malee anaaf dubartiin mana teessee morma ishee cabsitee jiraattu anaaf inni hin ta'u. Akka duraanii ta'uu danda'a. Akka baraatti deemuu qabda. Kaayyoo ishee hordofuu qabdii cimtee hojjechuu qabdiidha. Boonaano. Anis maal jechuun barbaada dubartiin abbaan manaa ishee qofatti amma gaarummaa ishee kan beeku yoo dubartii manaa taate gaarummaa ishee kan beeku abbaa manaa ishee qofaadha malee baatee hojjattee namoota wajjin walii galuu qabaachuu qabaatte. Gaarummaa ishee san namni biraas iddoo hojiittis gaarummaa ishee san beekuu qabaatan. Abbaa warraa isheetiif nama akkamii akka taate, gaa'ela ishee keessatti nama akkamii akka taate, mana ishee keessattis nama akkamii dubartii jabduu akka taate namoonni raasaas beekuu qabaatu. Yoo manumatti abbaa manaa isheetiif qofa manuma turte abbaa manaa isheetiif qofa yoo gaarii kan taatu taate namoonni biraa beeku. Abbaa manaa ishee qofaaf gaarii taate malee namni biraa gaarummaa nama gaarii akka taate beekuu hin danda'u. Kanaafuu iddoo hojiittis mana keessattis gaarummaa ishee san namni hundinuu beekuu qabaataa hin jedhu. Akkasitti yaaddaa jechuudha. Inni kan biraan ayyuun wayii maatii keetii irra deddeebitee dubbatteetta achitti deebi'uuf osoo hin taane maatii kee keessa namni itti baay'ee jaallattu eenyudha? Yooma baatellee guyyaa muraasa turtellee namni itti baay'ee yaaddu. Namni akkasii mana keessaa hin dhibu. Obboleettii
Eenyudha ishee? Qananii jedhamti. Yeroo abbaan koo du'u ana dugdatti baattee na guddiste. Ammallee immoo ishumaatu na guddise. Qannoo itti jaakeeffattu. Baay'ee nutti miidhamtee jirtinna. Akka barataatti boorsaa baattee deemtee beektu. Dugdatti ana baattee deemti. Akkoo bira na teechisteeti mana barumsaa deemti. Gaafa achi deebisu immoo yoo ta'u ishiin taphachaa deemtu. Ana na baattee manatti naqachiti. Qananii Daggafaa jedhamti. Baay'ee nutti cabdeerti. Isheedha. Akka miira kana keessa galtuuf miti kan kaasne. Tole. Asidhaa kan jiraattu. Madaama jiraatti. Amma jiru gaarii jiraatti. Ijoollee 4 qabdi. Baay'ee jaallattaa jechuudha ishee. Baay'ee. Haadha koo jechuudha isheen. Baay'ee harmee koo wajjin dhamaatee jirti. Baay'ee tokko. Akka dhiiraatti hojjechaa turte halkanii guyyaa. Nutti cabdeerti baay'ee. Isheen hangafaadha. Hangafni keenya Bilisummaa jedhama. Isheen isarraa dhaaltee dhalatte. Garuu abbaa keenya jedhiin bakka harmee koo duuka. Baay'ee ulfaata. Isheen itti gaafatamummaa keessa lachuu yookaan ijoollee kan mana keessaa harmeen dosaa sanitti baay'ee bakka moraaliin ishii cabee ture. Garuu isheen barumsa ishee sin dhiisne mana keessatti loon baay'ee qabna kontiraata aannan fudhatu namoonni dirqama ilmamee isaaniif dhiyaachuu qaba. Isaan ilmaa nyaata nyaachisa. Achi sa'aatiin barumsa yoo ga'u immoo ana dugdatti baattee akkoo kiyya bira nageessitee achi immoo akkoo kiyya biraallee na fuutee immoo barattee immoo akka boorsaatti na baattee ana deemaa turte isheen. Kanaaf. Qananiin baay'ee dadhabdeetti jechuudha. Baay'ee. Maatii keenya keessaa isheen baay'ee dadhabdeetti. Atis nama gatii ishee baasu hin taata. Rabbillee si gargaara. Miira biraa keessa si galchine dhiifama. Dhugaa dhiifama. Irra deebinee naasofnu. Inni kan biraa waan biraatti ceena. Mata duree kana keessaa hin baana. Ayyaantuun mudannoo isheen hin daganne. Mudannoo nama kolfisiisullee yoo qabatte mudannoo haga 5 illee nutti tola. Mudannoo kana isinitti himuu hin danda'u garuu mudannoo nama jibbisiisudha. Maaliif? Lakki. Gaafa ati rakkattu fiilmi sin birmatu beektee? Qannoo gaaffii kana. Angaruu osoo dubbattee natti tolaa. Lakkiisa. Onnee kee irraa dubbachuu hin barbaanne jechuun akkamsitti fakkaate mudannoo wayii gaafa kaasnee haasofnu fakkeenyaaf boonaan mudannoo wayii qaba ta'uu danda'a mudannoo iccitii godhee kaawwate mudannoon garuu nama tokko irratti ta'a fakkeenyaaf ana irratti yoo ta'e ayyuu irratti yoo ta'e nama biraa barsiisuu danda'a. Ati akkamitti mudannoo sana keessa dabartee? Ani mudannoo sana ana irratti miti harmee koo irratti ga'e garuu
ani mudannoo sana osoo isinitti himuu baadhee natti tola. Ani mullee garuu namni qarshii hin dhabe iyyeecha ta'uu jibba, maallaqa dhabuu jibba. Kanan isin jedha, maallaqa dhabuun baay'ee ulfaata. Maallaqa hin dhabina. Awwaanan jedhuun dhabe maaliifi wanti nuti gaafanne hundisaayyuu waan madaageetti bubbuudha. Mudannoo kaasnaanis akkasii anis waanuman jedhuudha. Namni yaadatamma kaafte irratti namni maallaqa hin dhabini. Wanta yeroo hundaa yaaduudhaan illee maallaqa namni hin dhabin. Haa hojjetu namni. Amma isa osoo amma hojjechuu qaba namni kamiyyuu maallaqa dhabuu hin qabaatu. Maallaqa dhabuun ammoo waan baay'ee nama taasisti waan ta'eef amma gaafii ayyuu namni nama akkamii ta'uu qaba jettee yaadda ati? Wanti hin darbine hin jiru. Wanti hunduu darba. Har'a dhiphachuu dandeecha, har'a rakkachuu dandeecha, har'a kolfitee borboocha dandeecha. Garuu wanti sun akka darbu gaafa hundaa yaaduu qabda. Wanti hin darbine jiru kana irratti hin jiru. Wanta hin darbineef wanta hin darbine hin dubbatin jedhama. Ani amma wanta hin darbuuf wanta hin darbine natti dubbatanii irraanfachuu dadhabu. Garuu darbeera bar wanti sun. Wanta amma irratti na boochisuu miti. Garuu darbuu kiyyatu akkasitti na boochisa. Darbuu keenya maatii keenya keessa wanta akkasii darbuu keenyatu ana boochisa, gammachuutu na boochisa. Isaaniif garuu wanti isaan na godhan wanta isaan dubbatan sun hin dagaddu. Umrii daa'imummaattiin sammuu koo keessa jira. Wanta namni yeroo sana dubbate jechuudha. Garuu amma nu isaan caala jiraachaa jirra. Namni gaafa dubbatu of eeggatee dubbachuu qaba jalqaba irratti. Namni of eeggatee dubbatu taanaan fakkeenyaaf boonaan har'a sadarkaa irra jirta taanaan ayyaantuun sadarkaa irra jirti taanaan har'a isin ilaalanii yoon waan biraa dubbadde yoo yeroo waan biraa dubbate namni kan biraa yoo waan biraa dubbate iddoo geessu hin beektu ati. Booddee nama sanaan gadi ta'uu dandeessa. Kun kennaadha. Olis ta'uu dandeessa, gadis ta'uu dandeessa. Wanti naan hin jiru. Garuu jechati namaan jettu nama sana biraa nafu. Agamuu akkam godhee agamuutti dhiyaadhu achii booddee hiriyyaa nama sanaa yoo ta'e wajjin jiraachuu eegale. Isheen amma kan jettee umurii daa'imummaatti wanti yeroo sana jedhame amma ammaatti na keessaa hin badu. Garuu waan sana keessaa baaneera. Kan isheen jechaa jirtu. Isa kanaafi mata dureen kuni gaaffii natti ta'e hundisaa hangama kooti wanta hin jedhu hin qabu. Ayyaantuun kana hundayyuu dabartee kunoo har'a bakka kanaa taatee jirti. Barnoota ishee illee haaraan barachaa jirti. Maatii ishee wajjin gammachuudhaan kan isheen jiraataa jirtu. Obbolaa ishee wajjin gammachuudhaan kan isheen jiraataa jirtu. Maatii ishee ni jaallatti. Kaayyoo isheetti ciccitee nama hojjettuudha. Ayyuun gara fuulduraatti fakkeenyaaf hawwii wayinii qabda. Hawwiiti baay'ee hawwitu maal ta'udha? Ani hawwiin koo hojuma qabu san irratti successful ta'uun barbaada. Dubartii successfulii ta'uun barbaada. Waan hojjettutti dubartii milkooftu jechuudha. Akkas ta'uun barbaada. Hin ta'amu akka ta'u sirriitti ta'uun beeka. Sagantaa keenyan xumurraa walumaa galatti jalqaba akka isaatii kanaatti yaada bareedaa kaasnee dubbanneerra. Dhaamsitii akka shamara tokkootti taatee kan itti dubbattu ijoollee shamaraadhaaf dhaamsa. Namooti fakkeenyaa fi wantoota tamma kaafte keessa darbanii hin dubbanne dhokfatan jiraachuu danda'u. Ijoollee shamarraniidhaa fi haadholii keenyaa fi dhaamsa akkamii dabarsuu barbaadda? Dhaamsaan dhaamu dubartoonni support of
jechuun dubartoota akkana ciccimoo ta'uu argitan support godha. Ani miidiyaa irratti wantan baay'ee taazzabu namni waan fedhaa balleessu waan fedhaa godhu komantii jala seentanii waan hin taane dubbatina. Jiruu isaa kan jiraatu abbaadha. Isin naan jiraattan. Hoo danda'ame gorsaa. Hoo ta'uu baate dhiisaa. Waan na arrabsitaniif waan narraa hir'atu hin jiru. Hoo na gorsitanis waan na dabaltan hin jiru garuu yaada naa kennitaniirtu galatoomaa. Ani akka kootitti oduu nama tokko hin dhaga'u. Komantii poozitiivis negatiivis nan fudhadha. Wantoota hin taane arraba hin taane garuu anaaf naan dubbifamu yoo so dubbisuu dandeeyyuu naan dubbifamu. Biraan darba. Ani maaliif kaayyoon qaba kaayyoo saniifan deemaara. Kaayyoo saniif immoo karaan taaneen deemuu hin danda'a. Mucaa tokkotu Amaariffaan maal jedhee አንተ የምትፈልገውን ነገር ሳታገኝ ስትቀር ማትፈልገውን ነገር ትሰራለህ ጀዴ ወንታቲ በርባዱ ሆጀቹዳፍ ጀቴ ወንታቲ በርባኔ ኬሰ ሴኑ ደንዲች ማን በዳ ኬሰ ሴና ምቲ ገሩ አባን ከራን እቲ ደሙሰን ስሪታ እቲ ሙላቹ ደንዳ ከናፍ ገራ አባን ፈይታ ደም ሆደንዴቸን ጎርሳ ሆደ ደብደና አረበዲሳ ከነኒ ሲንጀዳ ነጋትካ ቦናን ዳምሴቲ ቀብዱ ዳምሴን ቀቡ ያው ሰዓቲ ከነ ሁንዳዩ ወልን ቱሬራ ሀሳብ ባኤ በላ ሀሳዋ ቱሬ ከና ቦደ ሰሞ ነሞ አዩን ዴቢቴ ዱፉ ደንዴሲ amma kanaan xumuruu keenyaan kanumaan gaa'osoontaan yeroo biraattis deebitee dhufuu dandeessi waan ta'eef har'aa fi kun nugaa namoota biras ammoo deebinee akka dubbachiisnu abdii isiniif waadaa isiniif galuu dandeenya kanaafuu an wanti dhaamuu barbaadu kan biraa namni nama ta'uuf injiraamtire nama wal gargaaruu qabaachuu qabaata dhukkubbii walii isaa hubachuu qabaatan jedha galatoomi gamanumaanii ayyaantu gaafa gara kanatti waamnu an dhugaa dubbachuuf jennaan akkasitti yaanne nama gaafa bakkee isaa laaltu namni waan biraadha gaafa immoo itti sitte waliin haasoftu seenaan jiru seenaa biraadha jechuudha kanaafuu namootatti guyyaa darbuuf jettanii jechaan dabarreen dubbatinaa jechuun barbaada hangamanumaanii ayyaantuun illee kunoo har'a guyyaa kana geessee bakka kana teessee akka kanatti bareeddee fuula keessan duratti argamteeti kan isheen jirtu galatoomaa isiniin jechuun barbaada isiniin illee gamanumaanii armee ayyaantu isin illee baay'ee si jaallannaa mucaa kana qananiin illee guddistee asuun googeetiif guddaa galatoomaa isiniin jenna atillee bakka kanatti nu kabajjee waan argamteef ulfaadhu wanti jettu qabda galatoomaa isinis keessa koo dubbadheera isinis galatoomaa isin jedha ulfaadha kanaafuu sagantaa keenya guyyaa irraa xumurree jirra ayyo wajjin guyyaa biraa deebinee wal argina yoo isin nuu fidaa maleettani ni finna yoo baay'ee jaallattan hin jaallattu akkas hin jaallattan shakkii hin qabnu kanaafuu ulfaadhaa galatoomaa
jedha.